Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa keessanii jirtan isiniin jecha guyyaa har'aan tanaatis viidiyoolee kofalchiisoo fi bashannansiisoo garaagaraa qabadheetiin isiniif dhap je'ee jira. Hanga dhuma qophii keenyatti nu faana turaan isiniin jaa kallattumaan gara viidiyoo. Yeroo Farhaan obboleettii isaa gara amantii Islaamaa fidu dhugatti takka akka irraa gammadeen beekon. Onnumarra imimmaantu ija namare nimbo yeroon viidiyoo kana arku na wajji daawwadha. Ustaz Farhaan baga rabbiin isin gammachiise wallahi. Imimmaan qabachuu dadhabe viidiyoo tana argee baga rabbiin isin gammachiise mee walumaan halaal. Ana obboleettii koo ofii mokoon shaadaa qabsiifadhaa asumatti nyaadha. Inshaallah amma gara shaadaatti seenna harka akkasina waliin godhi. Ashhadu Mul'atti akkasitti ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa anna Isa Abdullahi wa rasuluhu dhugaadhaan ka gabbaramu Allah malee akka hin jirre ragaanan baha. Nabi Muhammadis ergamaa dhugaa fi dhumaa ta'uu isaanii ragaanan baha. Iyesuusis ergamaa rabbii fi gabricha rabbii malee waaqa akka hin taane onnee kiyyaadha malee arraba kiyyaan ragaa beera. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah baga rabbiin nu gammachiise lamaan keenya hunda keenya baga rabbiin nu gammachiise baga rabbi karaa fi jaallatu rasubite. Alhamdulillah rabbil alamin. Guyyaan akkaan eegaa ture alhamdulillah. Alhamdulillah. Obboleessi kan namaa gammada. Baga gammaddee isinis isin lachuu baga gammaddanii isinis gara amantii musliimaa dhufutti gammachuu qabdi. Inninis dukkana san keessaa harkisee gama amantii islaamaa tanatti fiduudhaaf gammachuudha qaba jechuudha. Yaa maashaallah. Yaa maashaallah. Rabbiin haala gaarii karaa gaariirra isin haa tursiisu isiniin jaa. Viidiyoon kun akkami? Maal isiniif fakkaate mee? Komentii jala kaaya. Innal hamdalillah Namni baay'een egaa yeroo masgiida Jummaa deeme akkuma kiyyatti miidhama. Suma miidhamuu immoo callisaa bara. Dubbadhu anfaan. Anuma beeku numaa namichi. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. Wanni kanaas mudatee beekaa angaruu na mudataa oola. Namichi kuni nama laafaa sitti hin fakkaatin warroottan bebbeekamoodha jajjaboodha ofitti amanamoodha ja'an keessaa sadarkaa tokkoffarraan kaaya.
an akka mataa kiyyatti. Saniifuu jennaan dhageeffadhu haasoyni isaa si fayyada. Keessattuu ati habifateetitti qaanfattu uumama keetitti harka dhabuu ija dhabuu miidhama kee waan rabbiin sii kanne si dhoorkate irratti gartee hiraartee ofiifillee hiraartee namallee hiraarsitu viidiyoon kun si fayyada. Waa hedduudha irraa baratta, waa hedduudha irraahis hubattaa jechuudha. Anammoo ilaalchisaa, yaannisaa, haasoynisaa yaa bilchina yaadasaa naaf ta'ee jiran akka ajaa'ibatti naa ta'ee jira. Na wajjin dhageeffadhu hanga dhumatti asiin deemin. Rabbitti macha jabaadhii obsiisa baree keessa dabre waa hedduun keessa dabre kunoo waan qabatamaa. Hin guddatu jedhan guddatee rabbiin hin fuudhu jedhan rabbiin na fuusise. Eega fuudhe hoo ilma argatu jedhan ilma rabbiin na agarsiise ummata kana qajeelchu jira. Gaddeebi hin fuudhu jedhan na fuusise. Ulfiisuu danda'u daa'ima argachuu danda'u jedhan. Haasa kunoo ilma jabaa akka gaalaata jedhan ammaas irra deebi'anii. Akkasaatima. Akkasaa jedhan ani haati tiyyaa'u nan jibbine osoo ilma akka yaa rabbiin naa kenne haati tiyyaa'u nan jibbine alhamdulillah nan fa'a garuu waan takkaan rabbi kadhachaa ture gaafa sana ummata kanaan barsiisi yaa rabbi daa'ima harkaa fi miila guutuu qabu kenniiti ummata kanaan barsiisi jedhee rabbii kiyya kadhachaa ture keessatti isinii galaa fi dubbiin kun daa'imna kiyya mana irra dheerateera hawaasni noo barateera qaama miidhamaa jechuun gurraachomina fungaa maali gurran qabu maali qabu ija takka hin qabu maali ilkeen qabu maali hin qabu mini maadallam narraa barateera hawaasni ganda kiyya baratee jira arganii jiran ka argaa jiranii mirkaa'eera soo kana isinitti himu jira afyoo maal godhuuf jirtaa rabbitti hirkadhu toobadhu kan loluun barbaachisa isin warri fayyaa qabdan Please abdiin kutatina. Barsiisaa tokko irra deddeebiin isinii ka uffannis. Maali fayyaa osoo qabuumoo raa hedduu si kanneen harka si kanneen miila si kanneen bareedduu sooshaal laal ajendaalee meeqarratti haasa'e waan bareedduu sooshaal miidiyaadhaaf dhiyeessa hawaasni sirraa bita. Kana hawwataa gorsuma Dooktara Ebeloo nu gorse gorsuma Ustaad Ebeloo nu gorse. Saanuma deebitee asirratti haasu gurri nu dhukkubeera. Saabiti beekadhu chaalenjii tiyyaa siimuu jira. Bira beekeessi gorsutti hin jiru. Wallahi maali anuu dadhabaa jifeen abdii kutadha garuu namatti himu. Maaliif namni sun furmaata naa kennuu danda'u kaa yoon hin booyaa oole namni sun furmaata naa kennuu danda'u ofumati jaasabree rabbi kan furmaata namaa kennu. Bakka dhahuun barbaachisutti dhahi jechuu kiyyaatti bakka dubbachuun barbaachisutti kuduu qabdu addunyaa irratti hojjedhuuti eegas booda rabbii ofii daddabanii rabbiin sakkaban jetti ofii daddabanii rabbiin sakkaban harka maradhee yoon taa'e. Maaliif na kanne harka kana? Irraa na gaafate jedhee namtadhaa kanaaf haasa isin baay'eedheera. Lakkoofsa kiyya warri lakkoofsa kiyya barbaadan 984 Viidiyoon isaa kana fakkaataa haasawa isaa kanarraa waa baay'ee akka barattan waa hedduu akka hubattan abdiidhaan qabagaa yoo as jiraattaniin baan. Saniifuu jennaan haaluma inni je'e kanaan deema. Jiraadhu booti. እሺ ዝግጁ ነህ? አዎ ተዘጋጅቻለሁ። An viidiyoo kanarraa akka mataa kiyyaatti wanni na hubadhu yoo jiraate namoota osoo sadarkaan barnoota isaanii bakka saniin hin gahin gumboodhaan achi dhaqan warra san laallatti. Nama ija hin qabne gaa isaanuu ija qabanii wayichi geessanii yoo gumbootaati mine. Haala inni illee garuu haa ija dhabeessi jetti godha. Argame. እሺ ዝግጁ ነህ? አዎ ተዘጋጅቻለሁ። እንዴ ቆይ ዶክተር ኃይለ ስውር ነው እንዴ? አይዞህ ዶክተር ባላቸው የረጅም ጊዜ ልምድ ያላቸው ናቸው። ጥሩ እጅ ላይ ነው ያለው። ጭንቀት ይገባኛል፣ ግን ሁሉም ሰው የሚያስደስተውን ነገር መስራት እንደሚችል ማስመስከር ያለብን አይመስልህም? እሱማ ልክ ነው፣ ግን በኔ ባይሆን ደስ ይለኝ ነበር። አይዞህ አንተ ብቻ ተዘጋጅ። ወደ ግራ ዶክተር፣ ወደ ግራ። አሁን ዞር። 6 ሰዓት ላይ 6 ሰዓት ዶክተር፣ 6 ሰዓት ላይ አሁኑ ጉድ አረሱ ጄ ነው። አሁን አረግሬ ነው። አትከሳከስ እንጂ አትከሳከስ። ዶክተር ልቀቀው፣ ልቀቀው። ዶክተር አትዋሽ። Garuu galaafatuun dhabu namicha galaafatuun dhabu. Soomanatti hin jireechu. Wallahi gajaa'iba.
ati Ramadaanaan dhokattee nyaattu si laallatti viidiyoon tun. Garuu yeroo dhokattee nyaattu sanii maal yaaddeeti? Rabbiin sin argu ilmi namaa yoo sin argine. Tole hojii tee daawwadhu gaa khalaas hojii teeti khalaas maal godhuu dandeenya? Takka godhuu hin dandeenya. Na kule mwisho. Huku. Mbona yaishi huku? Kabirrat. Akapalwani. Shida kwa shida. Maana unaambiwa ukifunga shughuli za kijamii lazima ufanye. Tena. Embu. Anu garuu dur yeroo jirru hapo sasa tayari. Sasa chukua jembe hapa. Sawazisha. Sawa. Kama ulijipa kazi ya kumwagilia maji, chukua jembe. meeqa keessatti yeroo ijoollummaadhaa kanatti dabagalee godhee afaan qorfataa oola. Hin dho'isinaagaa. What? Don't beat someone's child. Bueno, ya addunyaan kana malee adeero. Khalaas. Isaan malee socho'aan jirtu gaafata. Gumboon gumboodha. Manarraa hanga bakka hojiitti. Bakka hojiirra hatta hanga qabrittuu ganaa gumboodha. Khalaas gaa addunyaa maaltu godha. Tole viidiyoon har'aaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Viidiyoolee biraatiin yeroo biraa hanga walitti deebinutti nagaannaaf jiraadhaan isin ijaa YouTube chaanaalli kun keessanii Nasrii Ab. Subscribe, like, share, comment nama jajjabeessitu barreessuudhaan na jajjabeessaan isin ijaa hanga qophii biraatii walitti deebinutti nagaan jiraadhaa.